eegaa kabajatoo daawwattoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti ammallee salaamtaan teenya isin jenne naafi wallisaa Amiinus maan kun bishaan Haramayaa irra yaane quufne bashannanne haga rabbi nama bashannansiisa qabeeyte ittuma bashannananii bishaan Haramayaa kanarra qilleensa qabbanaawaa qilleensa urgaawaa qilleensa bareedaa jira kanaaf nutis asiin kalluun ajajannee nyaachuudhaaf qophiirra jira kalluunis dalagamaa jira asiin ammoo bishaanirra deemnee akka barbaannetti shirshir jennee dhufnee jira kanaaf turtii Harargeedha kana qofaa miti ammallee kanneen biraatiin dabaalleetii isin hin geenya wallisaa Amiinus maan dheengaddaa diree ture kaleessa awwaa ture arra Haramayaa jira waan adda addaa hojjechuu jirre isaa wajjinis jidduu sanatti waan haariyaas qabannee isin dhufne waan haariyaas qabatee asiin baha ininis anis qabadee asiin baha kanaafuu chaanalii keenya lamaanuu Amin official and Abba Wadaja. Abba Wadaja mo channel hiya. Channel qosa channel comedy channel ammo kasmatille arti hunda of kasati amate kanisati sakasmati mo hasawa tokko arti sirba video drama kana hunda irratti waan hojjennuuf channel keenya lamaanuu subscribe akka nuuf gootan habajaal isin gaafanne jira amma mo asmaan gara haluna yaanuti Kalluuna nyaachuudhaaf deemna bakki itti argamnu godina Harargee baha awwaday Haramayaa adaree hundaa'u jirra magaalaa asii gadi jiran adaree aga mootummaa naannoo Hararii keessa deemnee daawwachaa turre kaleessa ammoo Awadaa fi Jimaa Awadaa ummata Awadaa daawwachaa achi keessatti bashannanaa oolle har'a ammoo Haramayaa keessa bashannanaa jirra saniifuu mee Amiinoo Harargee biyya jaalalaa jennaan turtii guyyaa sadeen kanaa keessatti mee waan si qunnamee fi waan akkasumatti illee si bashannansiise natti tole wanni ati jettu fakkeenyaaf ammoo wani na gammachiise gizeen galillee hin irraanfadhu waan jettu qabda eeyyen gaati namni bakka takka gaafa dhaqee waan hubatu yookiin waan madaalu qaba wantaan ana madaalii keessa ummata Harargee duraan jechuun biyya keenyallee ni jiru kabajaa fi jaalala namaaf qabani amma gaa qaamaan keessa deemee irraa nyaadhee irraa dhugee wajjin bashannanu jira ummata jaalala ummata kabaja namaaf qabuu fi ummata nama kabaju ta'uu isaanii hubadheetiin jira asumaan galatooma jechuun hin barbaada gaa kaleessa awdaayiti Jimaa hoggura seeraa san irratti deebara kutakku Jimaa gaa'ee Jimaa kaleessa Awadaa jechuun kaleessa fuudhee Jimaa tokko waan tokko yeroo hojjennutti Jimaa naaf kennanii turani raabsinaaniif Amiinoo idide Jimaa akkuma jiru Jimaa baadhee deemu sanirraa Jimaa qarshii 2,000 akkasitti tilmaamamu fuudhanii naa kennanii turani baay'ee Jimaa sun qarshii 20 hin jaaniin Jimaan guutuun 20 jedhanii waan 2,000 yoo xiqqaate irraa fuudhanii naa kennanii ana ammoo gaa waan hin qamaaneef qamaatii waan hin beekneef irratti dide saniifuu sunillee jaalala Jimaa asitti jechuun Harar keessatti Jimaan akka foonitti ilaalama foon caalaa isii tuyyuu qaaliidha kabaja qaba jireenya ummata Harargee tiidha isiini saniifuu waan akkasii san namni namaaf kennu asitti waan guddaa namaaf kennedha ani garuu waan hin qamaaneef galatooma ulfaadha jedhanii irratti didee kaleetti galatooma jechuun ni barbaada Amiinoo amma fakkeenyaaf yoo karaa Arsii karaa Shawaa kana yoo deemte takkaa'u bakkuma Oromiyaa birootti si ol baate keessummaa si dhufe dura bunaanii tasgabbeessanii teessisan garuu Harargeetti dura haga bunni gahu sanillee sin obsan warri Harargee barcaa jedhanii Jimaa namaa warri Harargee haga bunni sanillee gahu sin obsan haa mee bunni kun hanga gahutti hoo qam godhi sin jaaniiti Jimaa qaban irraa luqqaasanii si kannanii Amiinoo kalee akkasitti gisee haqaaraa guddoo san baay'ee yeroo Jimaan ammaan tana akkana miidhamee Jimaan dhorkamee mootummaan ummata dhorgee daldala dhorgee ofii isaati ugguree ofii isaati biyya Somaalilaanditti gurgurachuudhaaf ummata daldala dhorgee jira Jimaa buqqisaa balleessaadha buna dhaabaa yookiin qamadii facaasaa jechuun jira Jimaan akka torbaanditti ilaalamaa jirti Jimaa hedduu qabanii mana hidhaatti guuruu jiranii namoota Jimaa daldalatanii ittiin jiraataa jiran jechuudha saniifuu wanti kun asuma wanti jechuu barbaadu yoo danda'ame jechuudha mootummaanis Jimaa ammoo buqqisa ammoo akkas dhaabaa ammoo torbaandii ammoo akkas jechuu irra yoo danda'ameef suutaan buna dhaabaa deemaa jedhee yeroo bunni oomishamee bakka gahee isaan gara daldala bunaatti deebi'anii Jimaa suuta yoo balleessu illee ta'e akkasitti yoo ta'e malee har'uma ummanni keenya kun amma Jimaan hin badutti bar Jimaa balleessu illee baata buna dhaabaa rakkoo qabu Jimaan balleessaa jechuun qama'uu irra galii fi daldala itti ceesisuu wayya asitti waan taateef Jimaa sumaan gara dabarsuun barbaannaa galatooma ulfaadhaa galatooma amma immoo nyaachuu yaana